Baay'ee kabajamoo hayyuu kallacha walabummaa Oromiyaa Jeneraal Kamaal Galchuu egaa duraan dursinee waamicha keenya kabajuun nu jalaa awwaaltanii gaatiif deebii kanan wajjiin taasisuu fayyamamaa taatanii waan nuuf dhiyaattaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo kallacha walabummaa Oromiyaatiin akkasumas maqaa uummata Oromoo badhaatiin hedduu isin galateeffadha. Tolekaa akkuma beekamu uummanni Oromoo bara dheeraa irraa kaasee harqoota gabrummaa ofirraa kuffisee biyya isaa deeffachuuf jecha qabsoo hadhooftuu geggeessaa ture keessatti lubbuu ilmaan isaa kumaatamaan dhabaa ture ammas akkasuma. Ammas uummanni Oromoo bifa haarawaan mirga abbaa biyyummaa isaa deeffachuuf mormii ji'oota 10 oliif geggeessaa jira. Mormii kanarratti wareegamni olaanaan kaffalamaara. Kanuma irraa ka'uun haala yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru ilaalchisee isin akka mataa keessaniitti akkamitti ilaaltu akkasumas qaamni kaawaa ohoo maal jedha? Egaa sochii goota baay'ee waan amma eegaleen kun erga Oromoon kan keessatti cabee rakkoo keessa seenirraa jirtu qabsamaa turee fuufinsa isaati. Addatti kanaan lafulutii jechuudha. Biyya dhabee, mirga dhabee, qabeenya ofii hunda dhabee, kabaja namoota dhabee, kun dhibba afurtama ol inni kun waan itti fuufaa itti fuufinsuma sirna sanii kun qabaa lammaffaa inni sibiilaan biyya san dhuunfaa waggoota dheeraadhaa fi fuudhaa as ta'e duurri isaanii hundumtuu wal fakkaata. Sababaan isaa saamicha lafaa, saamicha qabeenya, saamicha aadaa, waliigala eenyummaa uummata keenyaa balleessanii uummata biyya sana irratti biqilee waggaa dheeraadhaaf jiraate kana balleessanii uummanni erga badee booda isaan qabeenyaa biyya Oromiyaa jedhamtu sana saamuudha kaayyoon isaanii hundumtuu waliigalli isaanii oomishti fedhiin isaanii tokkuma. Gaafiin ittiin qabsaan gaafii garaagaraa haa ta'u malee Hayilasillaaseen amantaa bu'uura godhatee olaantummaa saba tokkoo, olaantummaa afaan tokkoo, aadaa tokkoo ammoo godhatee bitaa ta'ee garbiin hundi keenya beennu aadaan hundumtuu kan Hayilasillaasee irraa dhaale. Kunillee gaafii addaa fakkeessu malee gaafiin isaanii bu'uuraan gaafii qabeenyaa fi biyya keenya dhuunfachuudhaaf hundumtuu qaama kunillee gaafii sabaa golgaa mul'atu malee fedhiin isaanii tokkumaa jechuudha. Saamicha diinagdee geggeessuudha. Kanaaf bifa koloniitiin jechuudha uummata keenya dhuunfatanii deemaa jiru. Dhufaatii mootummaa akkasii keessatti uummata wajji wal fudhachuun hin danda'amu yoomiyyuu maatii humnaan deemanii sibiilaan dhufanii akeekni isaanii qabuudha. Kan ammoo kan godhaniin humnaani haga humni ofirraan kaasin isaanillee karaa nagaatiin gaafii uummataa haqa uummataa haqa namaa deebisanii haqa ofii qofa irraa qabatanii ta'anii miti jechuudha. Maaliif karaa dhugaa karaa nagaa faayidaa isaanii ka eeguu miti ka tiksuu miti. Kanaaf humnaan deemanii jechuudha. Namni wajji Oromoon godhee yaadannaa bakkuun isaanii gaafiin Oromoodhaa gaafii gaafii mirga sabummaa mirga namoomaa walaboomuudha jechuudha. Gaafiin kun immoo isaaniif hin ta'u isaaniif Oromoo wareeressan wal faallessa waan ta'eef kun garaagarumsa tokkollee hin qabu gaafii duriitirraa. Kanaaf amma wanti adda ta'e yoo jiraate dur Oromoon addaan fageenyaan humnaa biirokiraatii garaagaraa uumuudhaan addaan cicciree fageenyatti akka inni quboon hin qabaanne taasisaa ture. Amma haalli sun jijjiiramee teekinooloojiinis gargaaree bilchinni dhalootallee sadarkaa guddaarra waan ga'eef bakka hundatti quboon sabaa kun naannoo tokkotti sochiin godhamu naannoo biraatiitti dhaga'amuun wal gargaaruun kun waan duriitirraa adda godhaa jechuudha. Har'a olaaltee Harar keessatti gaafiin ka'uu Wallagga keessatti ka'aa gaafiin
Arsii keessa ka'uu, Wallo keessa ka'aa, Shawaa keessa ka'aa, Lubaabur Jimmaan keessa ka'aa, bakka hundatti ka'aa jechuudha. Lafa Oromiyaa hunda Gujii Boorana keessatti ka'aa, Finfinnee keessa ka'aa. Kun amma jabina dhaloonni kun bilchina jaboonni kun teknooloojiidhaan gargaaramee amma argatee qabsoon kun bifa amma mul'atu kanaan ta'e akka deemu godhe jabinni isaa kanarraa maddaa jechuudha. Bu'uura yoo argita fuufinsa qabsoo dur dhufeeti wareegamni amma deemaa jiru kun egaa hubbannoo sadarkaa dhaloonni irra ga'e kanaa fi diinillee dhaloota kana hubatee jira waan ta'eef haasawaan gowwoomsaan akkiliisan amantaadhaan qabanii namni amantaadhaan harkifamee yookiin immoo aadaa tureen qabamee ka callisuu miti amma namni sababaan amanaa jechuudha. Dhaloonni amma sababaan amanaa mirga ofii beekaa haqa ofii beekaa kanaaf qabsaa dubbii kana kanatti jabeessee jechuudha. Kuni jabaachi asuma deemaa jennee ilaalla. Ilmaan Oromoodhaan wareegama baasaa jiran wareegama gadaan kun barbaadu. Gadaa kanaa barbaadu baasaa jiru wareegama kabajaati. Kun immoo wanti mul'isu kan akkuma yeroo hundaa haasawaa turre sadarkaan qabsoodhaa jabaacha adeemsisaa hundoon dargaggoota uummataa qaama hawaasa kamiitu mirga ofii irratti beeku. Mirga ofiittillee murannoodhaan dhaabbachuuf murteeffachuurraa kabajuu jennee ilaalla waan ta'eef akka dhaabaatitti fi kallattii Oromoo Oromiyaa akkasitti amanaa jechuudha. Kan qabsoon kun bifa kanaan yoo deemu diinni kun gattaa'ee ajjenda uummanni gaafatu gaafii uummanni dhiyeessaa jiru kana fedha uummanni agarsiisaa jiru kana mari'atee rakkoo kana furuu hin danda'u jechuudha. Mootummaan kun sababni isaa rakkoo kana yoo fure fiiga ta'e beekaa fiigaan dhufee sibiilaan isaa jira. Uummanni gaggaafataa jiru abbaa biyyummaa fi uummanni gaggaafataa jiru mirga namoomaa fi mirga dhimma. Yoo dhabame qabsoon itti fufaa jechuudha. Akkuma jiru kana dhoorge immoo mootummaa kana kabaju immoo isaaf du'a haga walmoo'insa mootummaa kanaaf uummataa bakka tokkotti bahutti mootummaan kun akka kennaa jennu hulluu dhugatti miidhaa nama deemaa jiru kaayyoo sabni kun qabsaa'aa jiru wal bira qabdee laaltee namni sun nama gaddisiisullee qaamaa hir'achuun nama haasullee qabeenya qe'ootiitti dhabu ka'uun kan namatti argamu. Isa guddaa galii keenya abbaan dhummaadhaa dhugoomsuudhaaf qabsoofnu san bira keenya bira ga'uudhaaf waan ta'eef gatii kabaluu jedhamee ilaalama. Yeroo tokko tokko tarkaanfiitiin jabeenyaa kana dhukaasuu meeshaa yookiin namarraa qofa jaalanii nama dhagaa bu'uun jiraata. Ilma namaa asii gaduu hojama lubbuu namaa asirraa jiru. Garuu kaayyoo qabsoo akeekannee deemaa jiru sanii wajjin wal bira qabne gatii kafaluu qabnu kanaa olillee kafaluu jenna. Hawaasni keenya kana beekuuf barbaachisa kanaa ol kafaluu jenna. Qabsoon kun immoo jabina biraa gaafata. Uummanni ka'ee jira jabaatee jira. Jirri uummataa kana gara jarmaatti jijjiiranii gara humna jijjiiranii to'achuudhaa fi uummata kana waa'anii akka hawaasni bifa tokkoon ka'ee qabsoo kanarratti humna ishee waan barbaadu kana argatu gochuudhaaf barbaachisa. Kanaaf nuti akka jarmaatti sochii uummanni keenya godhaa jiru fayyaa fi ulfina olaanaa dhala itti fuufullee kan qabu amannaa jechuudha. Mormii uummanni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti geggeessaa jiru kana seenaa biyyattii keessatti kaawwaa'uun bifa kamiin ilaala? Egaa kan Oromiyaadhaa sochii uummanni godhu kana kabajan laata. Akkuma reeffi ture seenarraa waan dhufeedha sochiin waan uumamee miti. Seenarraa waan dhufeedha. Hojii dhaloonni sadarkaan sochii geggeessu sababoota garaagaraatiin sadarkaan isaa adda adda. Fakkeenyaaf akkuma siikaa Jabana ila filaasaa qabsoo godhamaa ture qabsoo hidhannootii qabsoo abbummaa fedhoo san hattaan itti dhagahamte godhu kun immoo qindoominaan qabu ture baatti qabsoo kun bitatti ka godhamu kiddu baatti qabu giddu galeessaa ka godhamu mucichitaadha haga xiqqoo tolchaaf tuulamaa uumamee Oromoonni bakka irraa walhubansuun haga jedhamutti qabsoon dura godhamaas qabu uummanni keenya sammatanis qabsoon bakka tokkotti bakka tokkotti hin dhagahamuu ture. Soda uummanni bilchaataa keessa
qabsoo gaggeeffamaa ture keessatti jechuudha. Haala tokko wal dhaga'uun haala dargaggoo bullee sirriitti wal dhaga'e jechuun hin danda'amu. Oromoo keessatti ilaaltu ergi kufee mootummaan keessaa dhaabbatee adda bilisummaa Oromoodhaa biyya seenee booda hadheen naannoo dadhaqqabee kan booda isa tokkoon uummanni wal hubannoo kana qindeeffannoo jechuudha. Kana kanaaf illee sadiitiif abboonni waliin ilaalchi garaagaraa jechuudha. Jabinni har'aa immoo kamattu dhaloonni wal beeku inni guddaan dhaloonni wal beekuudha. Wanti guddaan kana jedhu teekinooloojiin gargaaree jira. Bilchinni dhalootaa olaanaadha. Ammallee gabrummaan jiru, hacuuccaan jiru, kan duraatiin tokkollee ta'u bifti isaa adda addaa jechuudha. Bifti isaa adda addaa kun maali? Afaan tokkodhatiin maqaa seeraa golgaa mootummaa ta'uutiin addunyaa malee humna mootummaatitti dhimma ba'anii wanti burjaajessu deeman gurguddaa jira. Tokko fedha addunyaa wajjin akka qabsoon uummataaf walitti bu'u taasisuudhaaf fakkeenyaaf akka amantaa fakkeessuu, akka biyya diiguu fakkeessuu, intirestiin biyya biraa akka biyya kan keessa dhaabbatee qabsoon godhamu sun qabeenya warroota alaa fedha warroota alaa wajjin kan walitti bu'u ta'uu wantoota kanaa walitti qabanii deeggarsa mootummaan kun bakka biraatti irraa argatu humna uummataa kana cabsuudhaaf kan inni kennu ta'uudhaan ala sochiin qabsoo amma dargaggeessitti jiru kuni kan hundarra ce'ee jechuudha. Kan hundarra ce'ee kan haala addunyaallee jijjiire, kan ejjennoo mootummootallee jijjiire sochiin qabsoon uummata keenyaa godhu dhiigi agartuu paarlaamaan Awurooppaadhaa waan inni dabarsa hundi keenya quba qabnaa. Dhiyeenya kanallee mootummaan Ameerikaa dhimma sochii uummata keenyaa ilaalchisee mootummaa irratti ejjennoo qabu ibsaa ture. Dhaabileen mirga dhala namaa garaagaraa dhimma kanarratti mootummaadhaan faallaa akka uummataa qabatanii ibsa babal'aa baasaa jiranii kuni guddachaa deemaa jira jechuudha. Amma kana ilaaltu hojiin biyya keessatti dargaggoonni keenya uummanni keenya murannoodhaan dalagaa jiru kun qabsoo naannoo tokkotti daangeffamee osoo hin taane qabsoo qaaman gaafii hawaasa addunyaadhaa taasisaa dhufanii jiru jechuudha. Kanaaf kun jabaatee itti fufuu yoo danda'e of course gaafii qabu itti fufuun isaa kanaa olillee warroota gaafii uummataatiif fedha uummataa odoo beekan miidhaa olillee osoo argan gurra qabatanii ta'an hunda uummataa wajji hiriirsuu danda'a. Kanaaf qabsoo kana fidaa jira. Addunyaa shurfummaa Oromiyaallee waan kana bifa ilaalaa jechuudha. Kun itti fufuu qaba. Rakkoo qabaa. Bu'aa argaa jirra, bu'aa qabatamaa argaa jirra jechuudha. Kanaaf dargaggoon keenya bifa kanaan dhufu ta'e ammallee injifannoon galmaa'uudhaaf fagoo ta'uu karaan illee ifaadhaa mallattoolee gurguddaa argaa jirra. Kanaaf jabaachuu qofa wanti ibsuudha amma jechuudha akka jarmaatti bifa kanaan laalla. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo gaafiif deebiin kun hin xumuramne torbaan kutaa lammaffaa fi isa xumuraa qabannee isiniif dhiyaanna. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse Anfurtuu Seenaati. Qopheessitoota raadiyoo kallattii walabummaa Oromiyaa hafan wajjin ta'uun kanumaan nagaatti isiniin jenna. Be
Mira que